Barnoota kana in xumurtu taanaan hin eegalin. Sababni isaas gaaffii ati namoota hedduu gaafattee dhabde hiriyoota kee, maatii kee, ollaa kee, firoota kee fi kan kana fakkaatan biraatiif furmaata dhabde ammasiif deebi'a waan ta'eef hanga xumuraatti hordofi. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcast. Warreen maatii keenya hin ta'in ammoo subscribe gochuutiin maatii keenya ta'a. Like, comment gochuun yaadaaf qe'ee qabdan nungaa. Akkasumas share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Barnoota keenya wajjin hanga xumuraatti turtii gaarii. Egaa addunyaa kanarratti nama barbaachisaa yookaan kaayyoof dhalate taatee argamuun bu'aa yaada keetiiti. Maaliif jechuu dandeessa? Innis yaadni kee hiyyeessas sooressas si godha. Yaada kee malee waa ta'uu hin dandeessu. Ati bu'aa yaada keetiiti. Akkasumas yaadni kee bu'aa keeti. Olkoon kees, garbuun kees, maddisaa yaaduma keeti. Ka'uunis kufanii achumatti hafuunis bu'aadhuma yaada keetiiti. Jalqabni guddinaa yaada keessatti eegala. Kufaatiinis achumaa jalqaba. Maddi wanta ati har'a hojjetaa jirtu yaaduma kee akka ta'e hin dagatin. Namni kan biraan yaadee siif hin kennine. Sumatuu ofii kee maddisiisee hojiirra oolchaa jira. Kanaafuu furmaanni isaa kunooti. Seerota kana hordofi. Egaa qabxiilee arfan kana yoo seeraan hin hordofte dhugaan siin jedhaa jireenya kee keessatti har'aa kaastee jijjiirama guddaa argita. Egaa qabxiin inni jalqabaa maal jedhaa? Gonkumaa hin ariifatin. Maaliin godhiini? Gonkumaa hin ariifatin. Dubbachuufis haa ta'u yookiin hojjechuuf hin ariifatin. Dubbachuuf iji kee waan garaagaraa arguu danda'a. Yaadni kee bakka biraatti tamsa'uu ni danda'a. Gurri kee akkasuma wanta garaagaraa dhaga'uu ni danda'a. Gaafa kana ati maal gochuu qabda? Callistee dhaggeeffachuu. Miironni kee atamuu ni danda'u. Callisuun si turfaachuu danda'a. Callistee dhaabbachuu yookaan callistee ilaaluun baay'ee si miidhaa jira ta'uu danda'a. Garuu kana keessatti maal gochuu qabda? Miira kee guutummaa guutuutti to'attee dubbachuurraa of qusachuu qabda jechaadha. Hanga kana hin goonetti dubbachuudhaaf hin ariifatta taatennaan jireenya kee keessatti ati milkaa'uun sin barbaachisu jechaadha. Maaliif yoo jettee milkaa'uun maaliif nan barbaachisu yoon ariifadhee dubbadhe yoo jettee tarii wanta ati ariifattee dubbatte sun boodarra immoo miidhaa sirra geessisa ta'uu danda'a waan ta'eef. Garuu suuta tasgabbootee wanta sana adda baafattee wanti kun na miidhamoo na miidhu wanti kun booda immoo na fayyadamoo na fayyadu jettee itti yaaduun keessi qofaa irraa eegamu. Kanaafiyyuu dubbachuuf hin ariifatin. Inni ittaanu immoo hojjechuudhaaf hin ariifatin. Wanta tokko dursitee karooras mul'ata keessa ta'uu qaba. Maaliif hojjechuudhaaf namoonni baay'ee ariifataniiru. Hojjechuudhaaf namoonni baay'ee miira hojii baay'ee qabu. Garuu immoo hojii sana milkeessuu warreen danda'an, warreen tasgabbaa'anii, warreen itti yaadanii hojjetantu fiixaan baafate. Kanaafiyyuu atis fiixaan baafachuu barbaadde, jireenya kee milkeessuu barbaadde, wanta tokkotti ariifattee dalaguu osoo hin taane, wanta tokkotti ariifattee hojjechuu osoo hin taane, suuta jettee wanti kun yoon hojjedhe bu'a qabeessa na taasisaa. Wanti kun yoon hojjedhe miira koo atuu hin danda'u. Wanti kun yoon hojjedhe boodasaa miidhaa narra geessisuu hin danda'u. Yoo jettee obsitee itti yaaddee yoo hojjette dhugaan siin jedhaati galman seenne tokko illee hin qabdu. Kanaafiyyuu dubbachuufis haa ta'u hojjechuudhaaf gonkumaa hin ariifatin. Warreen kana gochuudhaaf ati hin ariifatta taanaan hin milkootu. Kanaafiyyuu suuta jettee itti yaaddee yoo tasgabbootee hojjette garuu dhugaan siin jedhaa galma guddaa seenta. Egaa qabxiin lammaffaa immoo gonkumaa hin dhiphatin. Kun immoo akkamidha? Qormaata uumamaas haa ta'u qormaata namtolcheef gonkumaa hin dhiphatin. Tarii jireenya kee keessatti wanta ati hin yaadne si qunnamuu ni danda'a. Wanta ati kun hin ta'a jettee hin yaadne
uumamuu danda'a. Arra guyyaa gammachuu koodha jettee guyyaa cidha koodha jetteetu yaaddu gaddi uumamuu ni danda'a. Arra ani gadda keessan jira jettee utuu teessus gammachuu caalu gara kee dhufuu ni danda'a. Soo kanaafiyyuu wanta tokkoof hin dhiphatin. Yoomin hojjedha, yoomin akkas godha, yoomin achi ga'a, yoomin akka riyyaa koo ta'a, yoom maatii koo gargaara, yoomin biyya koo gargaara jettee hin dhiphatin. Dursiitii karoorsi. Karoora keessana caaleeyyuu hin milkaa'in afuu ni danda'a. Soo kanaafiyyuu dhiphachuutiin immoo wanta tokko galma geessistu tokko hin qabdu. Yaaduun ala dhiphattee wanta garfiddu tokkoyyuu hin qabdu. Soo kanaafiyyuu maal gochuu qabare kan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabda. Maaliif ati jalqaba gaafa ofiif taatu maatii keef taata, maatii keerraa deebitee immoo biyya keef taata. Soo kanaafiyyuu jalqaba namaaf of dhiphista osoo hin taane yookaan maatiif yookaan hiriyyaaf yookaan biyyaaf of dhiphista osoo hin taane jalqaba ofiif taata. Maal gootee dhiphuu keessaa baatee firiideem yookaan bilisummaa ofii laattee irratti hojjechuun, irratti yaaduudhaan, irratti waan garaagaraa kaayyoo galma nageessa jettu qindeeffattee irratti yoo hojjette wanta galma hin geenye tokkoofiyyuu hin qabdu. Jalqaba inni jalqabaa garuu jireenya kee keessatti kaayyoo kee galmaan goo yoo barbaadde hin ariifatiin, illi lammeeffaan immoo gonkumaa hin dhiphatiin. Ammas qabxiin isa sadeeffaa itti fufna. Egaan qabxiin inni sadeeffaa immoo gonkumaa abdii hin kutatin. Wanta dabarsiteef isa dhufuuf yaaddee abdii hin kutatin. Jireenya koo keessatti ani tuun milkaa'ee kaleessa milkaa'an ture, kaleessa gaafan hojjechaa ture, rakkoo kanatu na qunname. Kanaafiyyuu gara fuulduraattis rakkoon kun na qunnamuu danda'a maalti beekaa jettee hin dhiphatin. Kaleessa rakkoo sana keessa akkaataa itti baatu barteetta waan ta'eef booris rakkoon sun yoo dhufe akkuma kaleessaatti yookaan isa kaleessa caaluun keessa darbuu ni dandeessa. Kanaafiyyuu rakkoon sun akka boorsitti hin dhufneef har'a furmaata kaa'uu hin dandeessa malee har'a abdii kutuu hin qabduti. Namni abdii kutu jireenya isaa keessatti rakkoo sana keessaa waan boosatti fakkaata miti, garuu rakkoo sana caalu keessa, rakkoo isa kaleessaa caalu keessa gardhidhimaa jira. Maaliif jireenya kee keessatti ariifattee abdii hin kutin. Jireenya kee keessatti rakkoowwan xixiqqoodhaaf daftee abdii hin kutin. Rakkoon garaagaraa si qunnamuu ni danda'a. Rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Karaa maatii ta'uu danda'a. Karaa hiriyyaa ta'uu danda'a. Karaa kee ta'uu danda'a. Karaa uumaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu wantoonni abdii nama kutachiisan baay'atullee ati garuu karaa ittiin abdii sana injifattu kallattii garaagaraa waan qabduuf abdii kutachuudhaaf hin fiigin. Abdii fashaleessuudhaaf fiigi. Siif gala? Abdii fashaleessuu gaafan jedhu warreen abdii sana si kutachiisuuf fiigan sana atis abdii isaanii jalaati kutachiisi. Isaanis abdii haa kutan. Isaantu abdii kuta malee sitti abdii kuta miti. Siif gala? Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti ariifannee abdii kutuun miidhaa gurguddaa nurraan geessisa. Miidhaa salphaa fakkaata malee miidhaa gurguddaa nurraan geessisa. Kaleessa akkatti keessa dabarre waan beennuuf booris yoo dhufe har'a teenyee hin dhufa jennee yaaduu osoo hin taane mee bakkuma sana geenyee ilaalla. Yookaan immoo yoo dhufeef furmaatni ni jiru maalidha kan jedhu furmaata kaawwannee deemuu qabna jechaadha. Kanaafiyyuu hariifannee abdii kutuurra hariifannee abdii nu kutachiisuu wantoota dhufan sanaaf furmaata kaa'utu barbaachisaadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti milkeessuuf yookaan nama milkaa'aa taanee argamuudhaaf inni jalqabaa gonkumaa hin ariifatin, inni lammaffaa gonkumaa hin dhiphatin, inni sadaffaa gonkumaa abdii hin kutin, isa arfaffaa itti fufna jechaadha. Egaa qabxiin inni arfaffaa maal jedhaa? Gonkumaa wanta xiqqoon qabamtee karaa hin dhaabbatin. Waaw, qabxii bareedaadha qabxiin kun. Gonkumaa wanta xiqqoon qabamtee karaa hin dhaabbatin. Akkas jechuun
jireenya keenya keessatti fakkeenyaaf mee barataa tokkoon sinii fudhadha. Barnoota barachuudhaaf fedhii qabda. Barnoota barachuudhaaf ati kokoomsa qabda. Garuu immoo barnoota sana barachuudhaaf qalamni hin qabdu yookaan qalama hin qabdu yookaan daftarii tokkotu si hanqata ta'uu danda'a. Gaafa kana wayne anoo daftaran qabu yookaan anoo qalaman qabu jettee dudda duuba hin deebihin. Maalitti beeka? Boorimoo ati namoota qalama hin qabneef daftara hin qabneef fakkeenya taate qalamaaf daftarii sanayyoo isaaniif laata ta'uu danda'a. Akkasuma immoo daldalaa beekamaa ta'uu barbaadda. Garuu immoo maallaqa hin qabdu. Maaliin akka daldaltuyyuu of harkaa hin qabdu ta'uu danda'a. So kanaafiyyuu arra wanta xiqqoorraa ka'uun dirqama keeti jechaadha. Fakkeenyaaf ammas ati waa biraa biyya biraa tokko deemtee hojjettee jijjiiramuu barbaadda ta'uu danda'a. So kanaafiyyuu biyya sana deemtee hojjettee jijjiiramuuf inni jalqabaan gahee guddaan sirraa eegamu maalidha? Har'a wanti xiqqoo yaalu. Fakkeenyaaf muka tokko Itoophiyaa keessaa fuunee yookaan Oromiyaa keessaa fuulee yoo Ameerikaa yookaan Kanaadaa, Raashiyaa yookaan biyya biraa Dubaay, Saawudii yoo geessine mukni sun muka biraan ta'a hin ta'u. Kanaafiyyuu yaada keenya isa hamaa fuunee yoo biyya garaagaraas deemne yoo daldala seegalle yoo barnoota seegalle yaadni keenya isa sana taanaan waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabnu. So the first one inni jalqabaan yaada keenya jijjiiruudha. Inni jalqabaan ariifachuu dhiisuudha. Inni jalqabaan dhiphachuu dhiisuudha. Inni jalqabaan abdii kutachuu dhiisuudha. Inni jalqabaan waan xixiqqootiin qabamnee dhaabbachuu dhiisuudha. Yoo kana goone galma hin geenye tokkoyyuu hin qabnu. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti wantoota amma ani isinitti hime seerota ani hamma isinitti hime bu'uura godhattanii yaadannoo keessan irratti qabattanii yeroo dubbattanis haa ta'u yeroo hojjettanis ariifachuu dhiisuu, qorumsi yommuu isinitti dhufus dhiphachuu dhiisuu, wanta dabarsitan yookaan immoo wanta dhufu yaaddanii abdii kutachuu dhiisuu, wanta xiqqootiin karaatti qabamtanii dhaabbachuu dhiisuun jireenya keenya bakka guddaa galma guddaa akka nuti geenyu nu taasisa. Kanaafiyyuu jabaannee gara fuulduraatti deemu. Jabaannee seenaa keenya jijjiiruu. Namni seenaa isaa hin jijjiirre faayidaa tokko hin qabu. Kanaafiyyuu seenaa keenya kana akkamiin jijjiira kan jedhuuf immoo qabxiiwwan ani isinitti hime kana seerota ani isinitti hime kana tartiiba isaatiin eegaa. Har'aan fooyyessa jettee hin yaadiin. Arras xinnoo isheerra, booris xiqqoo isheerra, iftaanis utuma jettu ji'a tokko ji'a lama sadiitti nama bishaataa ta'uu waan dandeessuuf kanaafiyyuu jabaadhu. Ammas barnoonni akkasii bira ga'uuf toora miidiyaa keenya kana subscribe gochuun, comment gochuun yaadaaf qabdannuuf laayikii hin dagatina, share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa waan nu faana turtaniif guddaa galatooma.